Harka fuudhee daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sirna dhaqqabu jennaa kun oduu ijoo torbaniiti. Torbaniin kan taateewwan guutuu biyya kanaa fi akkasumas addunyaa irratti maaltu ta'e ka jedhu oduu ijoo cuunfannee kan isiniif dhiyeessaa turre keessaa har'a immoo funaannee kan isin biraan geenyudha. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan affeerraa kooti. Inni jalqabaa manni maree mirgoota namoomaa Itoophiyaa dhiittaan mirga dhala namaa Itoophiyaa keessatti raawwatamu akka dhaabbatu gaafateera. Keessumaa mootummaa Itoophiyaa fi hidhattoonni naannoo Itoophiyaa bakkoota adda addaa keessa socho'anii dhiittaa mirga namoomaa akka dhaaban mootummaan Itoophiyaa immoo hidhamtoota siyaasaa hiikee mariin bu'aa qabeessa dirreen dimokiraasii akka bal'atu gaafateera. Egaa akkaataa ibsaa manni marichaa baase kanaanii kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti sarbamiinsi mirgoota namoomaa qaamolee mootummaa fi miti mootummaadhaan raawwataman atattamaan akka dhaabbatu walitti bu'iinsi bakkoota adda addaatti mudataa jiru hafee mariin hunda hirmaachise akkasumas hidhamtoonni siyaasaa sababa ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hidhamanii jiran akka hiikaman faa kan gaafatudha. Akkasumas manni marichaa dhimmoota kaaba Itoophiyaa keessumaa lola yeroo TPLF fi yeroo mootummaa federaalaa gidduun lola adeemsifamaa jiru wal qabate waliigalteen Pretooriyaatti mallatteeffame otoo irraa hin hanqatiinii guutumaa guutuutti hojiitti hiikamuu akka qabu faatiga kan inni gaafate. Dhiittaa mirga namoomaa kun ammallee daran babal'atee akka jiru namni du'aa akka jiru jumlaan ajjeefama dubartoonni daa'imman akkasumas dargaggeessi akkasumas immoo qarreewwan adda addaa gudeedamaa akka jiran egaa yerootti kan isin biraan gahaati turredha. Keessumaa qaamolee nageenya mootummaa fi akkasumas warreen hidhatanii mootummaa waliin falmatti jiran kun yeroo isaan badii daddalagan deddeebinee kanuma dhageenyu ta'a kan nutis kanaan dura isin biraan gahaati turredha. Inni biraanii adda bilisummaa uummata Tigraay torban kana keessa ibsa baaseera mootummaa federaalaa irratti. Mootummaan federaalaa waliigaltee Pretooriyaa cabsee balaaf saaxileera jechuun himateera. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Birruudaa torban kana keessa jila isaanii qabatanii as magaalaa Finfinneetti jiru. Marii haala yeroo irratti jechuudha. Keessumaa naannoo Tigraay keessatti walitti dhufeenyu kan hariiroo mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF akkasumas bulchiinsa yeroo naannoo sanaa wal qabate laafaa dhufuurraan kan ka'e tarii marii gadi fagoo ta'e mari'achuuf jila isaanii Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Birruudaa fidanii akka dhufanidha. Eenyu waliin akka mari'atan garuu wanti ibsameeru hin jiru. Haga oduun kun qophaa'etti garuu rakkoowwan adda addaa kaasanii qaamolee dhimmi isaa ilaallatu keessumaa dhimma siyaasaa barnootaa fayyaa geejibaa wal qabate qaamolee federaalaa waliin mari'achuuf akka jiran ibsa baasaniiru. Kanaa wal qabate egaa TPLF torban kana keessa jilli kun asaa dhufu malee inuma waliigaltee Pretooriyaa cabsaa fi balaarra buusaa akka jiru mootummaa federaalaati. Darbee akkaataa ulaagaa waliigaltee Pretooriyaatiinis gama mootummaa federaalaatiin hojiirra hin oolle yookaan hanqateera. Kibba lixa Tigraay keessatti ammas hidhattoonni raayyaa ittisa biyyaatiin alaa qaamoleen biroo daangaa ce'anii miidhaa qaqqabsiisaa akka jiran kun ammoo waliigaltee Pretooriyaaf balaadha jechuun ibsa baaseetti jira daawwattoota keenya. Kan biraan abbaan alangaa fi waayillan isaanii mataa qarshii 500,000 fudhachuuf jedhaniiti egaa torban kana keessa to'atamu ministeerri haqaa ibseera. Egaa ministeera haqaatti abbaa alangaa irratti kan hojjetaa turanii fi namoonni isaaf tumsaa turan abbaa dhimmaa tokkorraa qarshii miliyoona 1 fudhachuuf utuu walii galanii achii booda immoo walakkaa miliyoonaa jalqabu irratti akka kennamuu fi walii galu. Kana gidduutti otooma walii galaa jiranii abbaan alangaa fi waayillan isaa qarshii 500,000 otoo harkatti fudhachuuf jedhu poolisiin qabamee poolisiin federaalaa to'annoo seeraa jala oolchee dhimma isaanii mana murtiitti geessee hordofaa akka jiru torban kana keessa ministeerri haqaas poolisiin federaalaas baasaniiru. Kan biraan naannoo Gaambeellaatti rakkoo nageenyaa mudateen sochii yeroo daangeffameera. Inumaayyuu hoogganaa olaanaa poolisii naannoo Gaambeellaa dabalatee aangawoonni naannichaa 3 qaamota hin beekamneen ajjeefamaniiru. Olaantummaa seeraa mirkaneessuuf jecha bulchiinsi magaalaa Gaambeellaa akkasumas poolisiin naannoo Gaambeellaa waliin ta'uun
qaamolee dhimmicha irratti hirmaatan yeroo jedhaman barbaada akka jiranidha. Garuu sochiin yeroo namni kamiyyuu sa'aatii 12 booda deemuu kan dandeenye konkolaatas ta'e miilaan Gaambeellaa keessatti socho'uu akka hin dandeenyedha. Kana wal qabatee torbanuma kana keessa poolisiin naannoo Gaambeellaa namoota 18 to'adheera jedha. Haa ta'uti ammas haalli nageenya Gaambeellaa keessaa daran babal'achuudhaan humna isaatii ol ta'eera naannoon Gaambeellaa jechuudha. Kanaaf mootummaa federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa affeeree nagaa buusuuf hojjetaa akka jiranidha. Kan nuti dhageenye daawwattoota keenya naannoo Gaambeellaatti deddeebiin haleellaan adda addaa raawwatama. Torban kana keessas aangoota mootummaa ajjeefamuu wal qabatee sochiin daangaa fi akkasumas koomaandii poostiin buusaa torban kana keessa dhagahameera. Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa taajjabdoota biyya keessaa filannoo miilanaa irratti taajjaban jedhee 45 beekamtii kenneera daawwattoota keenya. Egaa taajjabdoota ulaagaa barbaachisan adeemsa filannoo fi filachiisuu wal qabatee filannoo marsaa torbaffaa Itoophiyaa keessatti adeemsifamuu wal qabatee taajjabdoonni biyya keessaa 45 beekamtii seeraa argataniiru boordicha biratti. Kanaaf dhaabbileen siivikii kun egaa filannoo miilan adeemsifamuuf jedhu kanarratti inni hirmaatu jechuun boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa torban kana keessa beeksiseera. Ameerikaan sagantaa DV Lottery jedhamu kanaan dura fayyadamaa turan lammiileen biyyoota adda addaa amma adda kutuu beeksisteetti. Egaa pirezidaantiin Doonaald Tiraamp torban darbe keessa yuunivarsiitii Brown keessatti dhukaasa namni dhuunfaa tokko baneeni lubbuun namootaa baduu hordofee namoonni kun immoo namni ajjeese yookaan immoo ajjeese jedhamee kan shakkame kun immoo DVdhaani. Kanaaf kana booda tajaajilli sagantaa DV Lottery kana booda bara 2027 booda guutuutti dhaabbateera jechuudhaan torban kana keessa ministeerri nageenya biyya keessaa Ameerikaa Kristiin Nohem himaniiru. Egaa qajeelfama Tiraampiin akka ta'edha gaangaan kun immoo kan himanii. Inumaayyuu namni kana ajjeese DVdha. Namni yuunivarsiitii Brown keessatti hojjetaa lammii biyya Norway tokko ajjeese Laureen nama jedhamudha namni du'e kuni. Torban kana keessa Profeesar Nuno Laurero jedhama namni ajjeefame kuni. Namni ajjeese kun immoo Claude Neves Valante jedhama. Namni kun DVT'nidha kan inni Ameerikaa seenee waggaa 10 dura jechuudha. Kana booda lammiileen Itoophiyaa akkasumas lammiilee biyya kanaa dabalatee lammiileen gaanfa Afrikaa akkasumas lammiileen baha Afrikaa kun baha fagoo kun sagantaa kanarraallee fayyadamoo turanii amma garuu kana booda hafuuf akka deemudha kan dhagahame. Akkasumas immoo eeyyama mana jireenyaa seera qabeessa yookaan eeyyama jireenyaa seera qabeessa kan hin qabne Ameerikaa keessa kan jiran lammiileen biyyoota adda addaa yeroo ammaa kana guyyoota 60 guyyaa 60 kennamee fi guyyaa 60 kana keessatti immoo dafanii hin ba'an taanaan hidhaaf saaxilamu akkasumas dipoortid ta'uuf akka jiran kana dura pirezidaantii Doonaald Tiraamp beeksisaniiru. Egaa kunis biyya keenyaaf dursa kennina yookaan immoo nageenya biyya keenyaaf dursa kennina jechuudhaan sochiin Doonaald Tiraamp adeemsisaa jiranidha. Namoota tokko biratti gaa hojiin isaan adeemsisanii mufii qabaa kaan immoo ni deeggaruu gaa kun hawaasa tokko biratti garuu mufannoo fi of eeggannoo adda addaa taasisuudhaan namoonni yaada isaanii ibsatu. Egaa Doonaald Tiraamp nama ejjennoo addaa qaban jedhamuun beekamu murteewwan adda addaa dabarsuudhaan dhagaa kan isaan beekan torban kanas immoo DV hafeera jechuun beeksisaniiru. Kana fakkaata ture daawwattoota keenya oduu ijoo torbanii jennee kan isin biraan geenye ba'an baay'iluu naccooti akkasumas gama kaameraan immoo Abtaamoo Barraa ture waan nu daawwattaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna.